Hello, akkam jirtu, akkam ooltan, akkam bultan. Tasfaayeen jedhama. Kun SQL Afaan Oromootiin barachaa turredha. Har'a viidiyoo 12ffaa, kutaa 12ffaa fi isa xumuraa seensa SQL kan ta'eef kan wajjin ilaalludha. Amma viidiyoo warra darban keessatti database uumneerraa, gabatee qulqulleessinee gabateewwan uumneerraa, gabateewwan sana akkamittiin akka sakattaanu, akkamittiin akka ilaallu, akka select statementii fa'aa ilaalleerraa, aggregationii functions warra jedhaman warra lakkoofsaas haa ta'uu, waan daataa gabatee keessa jiru ittiin gar tokkotti walitti finnee kuusnee gabaasa baasnu warra akkasanaaf ilaalleerraa, kana keessaatti count ilaalleerraa, maximum minimum average ilaalleerraa kaleessa viidiyoo duraaniitiin har'a saamiitti daballaa, achi booddee warra kan warra xumuraaf ta'u wajjiniin ilaalla. So akkuma duraanii database keenya filannee booddee gabateewwan keenya kana keessa ilaalla. Har'a xinnoo ishee gara advanced waan deemu hojjennaa isa xumuraas waan ta'eef akka isa gara fuulduraatti isin seensisuu fi kan kaleessarraati taafee har'atti fufna. Har'a malee tokko kaleessa wanta isinitti agarsiisu keessatti warra aggregate functions like count, like sum, like maximum, minimum, average, warra akka jedhan warra kana ture kan argine. Har'a saamii isinitti agarsiisa, kaleessa saamiitu isinitti agarsiisa irra darbe akkamittiin akka darbeedhaaf aniyyuu hin argine. So gabatee barataa jedhutti gargaaramna. Gatii lakkoofsa qabuuf, samiin immoo gatii lakkoofsa wajjiniin hojjetuuf jechuudha. So fakkeenyaa fi lakkoofsa dhiiraa amma kan uummatee, lakkoofsa durbaa amma kan uummatee dalga ida'amee qabna already, garuu walumaa gala dhiira meeqatu jira, walumaa gala durba meeqatu jira fa'aa kan jedhu baasuudhaaf nu gargaara. Samiin akkuma maqaa isaatii ida'uudha. Waan biraa hin qabu. So samiin just wanta adda ta'e wanti nuti gargaaru hin jirru. Eeggisam dhiifama. Eeggisam jenneeti waan barbaannu sana keenya. So eessaa akka dhufu immoo irratti daballa. Asiiti wanti nu jechaa jirru lakkoofsa dhiiraa gabatee barataa keessaatii naa kenni jedha. Aggregate function waan ta'eef figure tokko duwwaa nu kenna, lakkoofsa tokko duwwaa nu kenna walitti hidhee. So gaafa kana raan goonuu walumaa gala dhiira amma kanatu jira jechuudha. Kun kaleessa waan argine wajjiniin waan adda ta'e miti. Waan warra aggregate functioniin lakkoofsa tokko walitti qabanii lakkoofsa tokko nu kennu, yookaan immoo lakkoofsa warra jira keessaa kan adda ta'e, fakkeenyaaf yoo minimum ta'e minimum, yoo maximum ta'e maximum nu kennu jechuudha. Samiin iddoo baay'eetti itti gargaaramuu dandeenya. Guddaa ta'an analyze goonuu iddoo baay'eetti itti gargaaramuu dandeenya. Akkuma warra kaanii, akkuma minimum, akka average fa'aa, akka count fa'aa. So sana baruun baay'ee gaariidha. Gara fuulduraatti caalaatti akkamittiin akka itti gargaaramnu wajjiniin ilaalla gara fuulduraatti. Kan biraa kan baruu qabdanii select statementii keessa order by waan jedhamu tokkotu jira. Order jechuun yaa'u toora galchi jechuudha. Garuu by gaafatti dabalamu waan tokko waan biraa tokkoon yookiin toora tokkoon toora galchi, tarree galchi jechuudha.
fakkeenyaaf dhiifama asiiti asitti akkuma jiruunidha kan ba'e wanti tarree gale tokkollee hin jiru akkuma sila kaa'ameen kun siluma tarree galee waan kaa'ameef fakkeenyaaf asitti tarree galee wanti kaa'ame hin jiru so kana fudhadhee eeggiin dhiifama waan barataa keessa jiru kana fudhadhee ka'ee maal jechuun danda'a order by lakkoofsa barattoota waliigalaatiin haa ta'u by waliigalaa waliigala fudhadhuuti dhiifama or waliigala fudhadhuuti ascending yookaan descending jechuu dandeenya. Ascending jechuun dabalaa akka deemu jechuudha. Descending jechuun immoo asii gadi bu'aa akka deemu jechuudha. Ascending itti agarsiisa. Amma ascending descending irra hin jiru. 70 jedheetu 500 deema 70 deema 70 deema 2000 akka 20 kana kanattiin ka'a. Garuu kana gaafa akkana select statement gaafa gargaaramnu maal godha kana akka dabalaa deemu godheetu arrange godhee nuu kenna. Akka dabalaa deemu. Okay. Xinnarraa kaasee gara guddaatti akka deemu orderii kana nuu kenne. So gara guddaa gara xinnaan jalqabee gara guddaadhaan fixe jechuudha. Yaggoo akkana godhu waan asitti wanti balleessu hin jiru. Asitti orderii duwwaa balleessa malee daataan isa kana silayyuu kanuma kanadha. ID'n isa kana silayyuu kanuma kanadha. Kan isa kana akka kanuma isa kana. Jumble up godha. Wal bira daddabarseetu isa kana duwwaa nuu kaa'a. Daataan keenya waan baduu hin qabu. Akkani view'n ilaallettidha nuu kaa'ama malee. Yookaan immoo yoo calluma jennee waan barbaanne duwwaa yoo fudhanne like isuma immoo irratti hojjechaa jiru kana duwwaayyuu yoo fudhanne tokkittiisee fiduu dandeenya achiiti. Hunduma isaa duwwaatu hin taane akkuma select statement yeroo biraatti akkanatti fiduu dandeenya jechuudha. So kanadha tokko kan beekuu qabnu order buying baay'ee barbaachisaadha gabaasa fa'aa barreessinu daataan gara jalaa wal makee ituu orderii wayii tokko hin qabaatin yoo maanajeritti geessanii yookaan nama daataa sanatti gargaaramutti yoo itti geessanii really badaa hubachuu hin danda'u. Yoo kana ta'e garuu salphaatti yaadni guddaan isa kana inni xinnaan isa kana jechuudhaaf ta'a. Kan biraa immoo yoo al tokko yoo raankii fa'aa kennuu barbaanne fakkeenyaaf raankii order by yoo goone malee raankii kennuu hin dandeenyu. Gara caalaa salphachuu danda'a. Kennuulee nama danda'ama koodii kan biraa dabalatee garuu akkanattiin salphaa ta'uu danda'a. Kan biraa immoo order by'tti kan gargaaramnu yeroo merge fa'aa goonudha. Yeroo daataa lama gabatee lama walitti merge goonuu al tokko order by yoo goone merge goone caalaatti baay'ee sirrii ta'a. Kanaaf yeroo akkasanaafatti gargaaramna jechuudha. Order buying baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Sana tokko kan introduce gochuu barbaade. Kan biraa by the way isa kana descending yoo jennes sanumadha garaagarummaa hin qabu. Garaagarummaa hin qabu isumammaa kana ol garagalcha malee wanta addaa miti. Descending jechuun gadi bu'aa akka deemu gochuudha. Ascending jechuun ol lakkoofsichi guddataa akka deemu kan godhu jechuudha. Kan biraa yaadan har'a isin wajjiniin haasa'uu barbaadu akkamittiin view akkamittiin akka uumnudha. View jechuun view tokko uumeera kun asitti view jechuun gabatee isin humnerraatii gabateewwan kan biraa akka gabaasaatti isa ta'u akka gabatee biraatti uumuu jechuudha.
fakkeenyaaf amma isinitti agarsiisa. Duduu select from gabatee kun akkuma gabatee biraatti gargaaramna garuu gabatee tun taane view jedhama. Kodana maaliif kun akkana jechuu diduu hin beeku. Waanuma inni hojjechuu dideef illee hin beeku dhugaa. Waan jaallatti jilanaa kaa'eef hin beeku garuu kan as keessa jiru gabatee kanadha. Gabateen kun gabatee akkuma isiitti argitanii kolomii 2 duwwaa qaba. Kolomii maqaa naannootii fi afaan duraa qaba. Just kan kun gabatee kana keessaati kan inni uumame. Gabatee jiru keessa gabatee as keessa jiran keessaati addadha. Okay. Akkanattiin uumnee waan kana wal fakkaatu waan gabaasa yeroo fakkeenyaa fi kan ji'a kanaa kan ji'a darbee yagguu generate kun yagguu uumnu as view keessa keenya. View'n akkuma amma beektanii argitanii gabatee haaraatu gabateewwan warra jiran irraa uumame garuu folderii view jedhu keessa taa'a. Gaafa inquire goonu gaafa gabatee kana gaafa raan goonu garuu akkuma warra kaaniitti raan goona. Probably no. Diimaa ta'e garuu hin hojjeta. Akka kana jechuudha. Gabatee kunillee gabateedhuma tokkorraatti kan hin hojjetame. Garuu gabatee adda addaarraa hojjechuu dandeenya waan akkana. Fakkeenyaaf gabatee isinitti agarsiisa. Gabatee afaan gabatee afaan jedhuu fi birata ittiin agarsiisa waan gabatee akkamittiin okay gabatee kana lama walitti hidhachuudhaanis immoo inner join warra jedhamu gara fuulduraatti kan isiniif ibsu achumaa isinitti agarsiisuu barbaadeen gabatee kana lama walitti hidhee waan gabatee kana lamaan keessa jiru walitti fideen view tokko hojjechuu barbaade. Agguu view hojjennu akkuma yeroo gabatee create godhe jennu create view jenna. Table jenna sana ture miti create view jenna. Akkuma kana immoo maqaa kenninaaf akkuma gabatee create table jennee maqaa kennaa turre create view jennee maqaa kennina maqaa maalin godha wanta gochuu yaadaa jiru asiitii maqaa naannoon fudhadha. Maqaa naannootii fi okay kanaaf kanan fudhadha. Kana keessaa immoo waliigalaa lakkoofsaan fudhadha. Maaliif waliigalaa lakkoofsaa gabatee kana keessa hin jiru akkuma been gabatee kana keessa immoo akkuma argaa jirru maqaan naannoo hin jiru. Maalidha primary gabatee naannoo as foreign key primary key gabatee naannoo as foreign key ta'e nu gargaaraa jira malee kanatti gargaaramna. Wanta nu godhu gabatee sarara 3 qabu baafadha acha gabatee afaan keessaa 2 gabatee barataa keessaa immoo isa kanan fudhadha. Achi gabatee
lakkoofsa barataa jedhu barataa lakkoofsa barataa kan jedhuun uuma qulqullaa'uu fi lakkoofsa barataa achi eessaan fida kana gabatee keessaatii for barataadhaa fi maaliif ni barbaade maqaa miti maqaa naannoo sitti agarsiisa iddoon fidaa jiru asii immoo isa kana waliigala maqaa naannoo I think gabatee akka gaariitti akkan arguuf gabatee irraan gochuun qaba. Afaan irraati kan fudhadhu no kan afaaniin fudhadha. Furtuu afaanii fudhachuu barbaade dhiifama. Furtuu afaanii fi maqaa naannoo asichiin fudhadha. Afaan maqaa naannoo achiiti isa kana immoo waliigala barataarraa baratarraan kana fudhadha. So maal gochaan jira gabatee lamarraan fudhachaa jira. So dura gabatee isa jalqabaarraa from afaan okay achi booddee inner join kana baruu qabdu inner join itti dhufna. Inner join jechuun join yookiin inner join jechuun kan lammansaa wal qabsiisuudhaaf waan jarri tokko ta'an ilaaliiti walitti fide jechuudha. Inner join barataa dhiifama gabatee barataa on amma kan lamman isaanii tokko godhu yoo yaadattanii gabatee dhiifama primary key kan dhiisatti agarsiisa. Select or from afaan so inni kun gabatee barataati. So gabatee barataarraa asiitii kana qabna. Afaan gabatee afaan select okay isa kanarraa immoo select all from barata lamman saayina ilaala. So asiitii kan barataa keessaa kana qabna. Kana keessaa immoo kana qabna. So kan lamman isaatti keessaa qabnu kanadha jechuudha. Kanaafi isa kana kan isaantu walitti qaban. So kanaafi on kan join goonu isarratti jechuudha. On wanti jechuu dandeenyu maal ture maqaan gabatee furbarataa
equals isinitti agarsiisa lamman isaayyuu gatii garaagara ta'ee fi for barataa inni kuni bartaadha. Okay. Kanaafi for barataa irratti wal qabsiisi jedheen achi booddee fixaa jechuudha. Ammoo yookaan immoo isa kana kun eessa akka dhufu agarsiisuudhaaf isa kana aliases goone maqaa biraa kennee afaaniin jennee barataadhaan jenne dhiifama. Achi booddee kun akka gabatee afaan keessaa akka dhufu akkana gooneetti kaa'uu dandeenya. Inni kun immoo gabatee barataa keessaa akka dhufutti kaa'uu dandeenya. Inni kun gabatee afaan keessaa dhufu akkatti kaa'uu dandeenya. Inni kun gabatee barataa keessaa dhufu akkatti kaa'uu dandeenya. Akkuma fedhii keenyaati malee kun barbaachisaa miti. Jalqabatu itu kana inuumin kana jalqaba raan goonee arguu hin dandeenya. So wanti finne maalidha? Gabatee lamman irraa kana gabatee afaan jedhu irraa finne, kana immoo gabatee barataa jedhu irraa finne. Amma akkuma argitan gabatee haaraa, gabatee duraan hin jirre uumne jechuudha. Achiitii kana view uumuu dandeenya. As keessatti akka view uumuu dandeenya. Kana as keessatti save gochuu dandeenya jechuudha akka teebila tokkootti. I think there is something select kanatti dabaluu narra jira. Kanaaf nadda siloo yookaan of didinatti fakkaata. So akkanatti maal ta'e asitti uumaa tokko nutti agarsiisu. Amma wanti godhame maalidha? Gabatee kan biraa view keessatti as keessatti uume jechuudha. Yooni kana refresh godhe that's it. Kun gabatee kana uume jechuudha. Kana eeguu akkuma gabatee biraa, akkuma gabatee warra kana akkuma sil argin, akkuma gabatee warra kanaatti keessaa select goonee itti gargaaramuu dandeenya. Even gabatee biraatti wajjin hin deebine walitti hidhuu dandeenya achumatti akkuma gabatee biraatti jechuudha. So kana bal'inaan gara fuulduraatti wajjin ni ilaalla. Kan akkuma introducing gochuudha mala. Kana jechuun immaan kanan barbaade isa silasitti uume kanan gaafadha akkuma gabatee kan biraatiin inquire godhe jechuudha. So kanadha har'aaf asuma irratti nu haa ga'u. Gara fuulduraatti bal'inaan advanced level wajjin ilaalla. Warri advanced level itti fuftanii barachuu barbaadan garuu feedback keessan nan barbaada. Amma kanarraa itti gargaaramtan amma itti fuftanii immoo barachuu amma barbaadaniif keessumaa immoo maal irratti eriyaa kam irratti barnoota akka barbaadan isinirraa yaadan barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Bal'inaan gara advanced SQL itti gaafa deemnu bu'aa baay'ee baranna warra kanaaf kana fakkaatan. Amma nu ga'a. Guyyaa gaarii, galgala gaarii, nagaatti.